السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أولتن جرتو فيا ويا بقى نقان أولتني هواسني بدلان يدنا مرة جرتن ديك السن كان نقان أو شهر ما نقول نقان ما بوشو بقى جرتني إجارة بخير إنسان يدا تجتشاتي أبوليا كينيا خاصة والربيوت سود عربية كيس جيران أمتني توكو توكو كان Rabbiin sammuu bal'isi yaadin jenneen maqaa nama hedduu miidiyaa irratti illee baafamee akka arrafamu godhaa jirutu jira. Saniif nasihaa hunda keenyaatiif dubbachuu barbaadeeti. Viidiyoo tokkotu miidiyaa kanarratti hiraarfamaa jira, olii gad deemaa jira. Viidiyoo hin tolle, viidiyoo ijatti hin tolle, viidiyoo dhaggeeffatan dhaggeettiin hin tolle, laalan ijatti hin tolle, safuu amantii cabse, safuu Oromoodhaa cabse. Kanarraa dubbachuu barbaadeeti ummata keenya ka shamarraatis safuu eeggadhaa, rabbii sodaadhaa. Ka dargaggeessaatis rabbiin boruu akkam na godha jii sodaadhu, rabbii kan kee sodaadhu. Safuu eenyummaa keetiitii fi ahlii keetiitii fi biyya keetiillee sodaadhu. Namni gaafa duraa safuu akkitti eeggatu dura safuu ofii gurra ofii tana eeggata jechuun mil'atee maal naan jedhanii beeke. Lammataa immoo deebihee ahlii keessaa dhalate gurra isaanii hin balleessu je'eeti eeggata. Kan biraan dabarse immoo fira ofitti darbeeti fira kiyya maqaan balleessuu bira gaha. Eega sanii immoo Oromoo bal'aa maqaan balleessu maqaa Oromootiin wanni jaajeeti. Kana hunda cabsee namni gurra ofii balleessee, gurra haadha abbaa isaa balleessee, gurra fira isaa balleessee, gurra dhiiga isaa biyya isaa hunda balleessee jechuudha. Namni waan kana hojjate. Gochi akkanaa gaarii miti. Gochi akkanaa kun farra amantii Islaamaatis namatti hin tolu wanni akkanaati. Shamarranis ammoo nikaa namaa qabattanii osoo nikaa qabdanii yoo isiniif ta'e nagaan kabajaan waliin jiraatu akka Rabbiin jedhetti. Yoo isiniif hin taane wal dadhabdan taate hin jaalanne taate dirqi na jaaladhuun hin jirtu. Ahlii qabdanii nama keessaa dhalattanii maqaa ahlii keessaniitis hin balleessinaa. Maqaa abbaa keessanii balleessina. Dursaatuma hoggaa heerumtaniis bakka laalladhaa. Eega heerumtaniis ammoo rabbi isiniif haa tolchu. Ilma nagaa kan kabajaa qabu rabbii sodaatu safuu beekuu fi safuu eeggatu rabbi isin haa razzaqu. Wanni akkanaa kun gaarii miti. Nadhoon takka immoo eega dhiira hin jaalannee jibbitee itti wallaalte gara adda bahuudhaa filachuu mari'achuu irratti hojjechuudha qabdi malee nikaa dhiiraa baattee bakka agarte deemuunis dhorkaadha. Abaluun na balleesse jettanii jecha namaatiin idaarii keessanis hin balleessina, jireenya keessan hin diigina, gurra keessan hin balleessina, akhiraa of hin balleessina. Wanni kun amantii keessa jira. Boruni doonaa beeka. Addunyaa tanarraa namni hin galle hin jiru. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam kan Rabbiin gaarfate maqaa Muhammad ju Quraan keessattuu bakka meeqatti waame malee Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam akkasii nama Rabbiin jaalate kanaahu inuma fudhatee jechuun nuti gaafa feene salaannaa, gaafa feene badii dalagaa, gaafa feene kolfaa, gaafa feene taphataa deemu kana dhiisii warra halkanii guyyaa ibaadaa isaa godhu rabbii isaatti sajadu rabbii isaa waan ija irratti hundaa'ee jiraatu inuma fudhate. Kanaafuu akka dootan beeka. Eega dootan immoo akka kaafamtanii gaafatamtan beeka. Wanni addunyaa tanarraa amma qawween qabaa, humnaan qabaa, qabeenyaan qabaa, ofiin jiraachisaa, ofirraa nama lolaa, fagoon jira, saara keessan jira. Ni jetta garuu gaafsa saara keessan jiran hin taatu, qawween qaban hin taatu, qabeenyaan qaban hin taatu, humnaan qaban hin taatu. Kanaafuu ilmi dhiiraa niitiin takka osoo hin taane wajjin rakkoo hamma kana uumuu osoo hin taane adda bahuu yaadii ilmaan namaa eebbisii biraa deemi. Ati sammoo nikaa baattee yaa shamarran, yaa intala Oromoo, yaa intala biyyaa nikaa namaa baattee bakka mallee fi akka malletti hin mul'atin. Safuu Oromoodhaa eegi, safuu amantii Rabbii eegi. Nawir kan jansan dibeetta silaayi gurra haadha abbaa keetii eegi, eenyummaa kan kee eegi, gurra fira keetii eegi, gurra biyyummaa keetii eegi. Wanni haasamaa jiru miidiyaa irra deemaa jiru waan adda akkaan nama qaanessu, waan gurratti hin tolle laalan ijatti hin tolle jechuudha. Niitii takka waa balleessite inis qaxaadha, inis gorfadha. Afaan nagaa jiru waliigaltee maaliif dadhabdan? Waliigaltee osoo jiru maaliif rakkoon kun hundi uumama? Eega didamtee immoo adda bahuu maaltu caala? Wal eebbisuutuun irra gaariidha.
Kanaafuu obboleeyyan keenya jaartii teessan hoggaa qaxaattanis akkuma itti haajottanitti qaxaa malee akka namni boodaafillee ittiin haajonnetti hin qaxayinaa, akka namni boodaafillee ittiin haajonnetti hin hojjetinaa, akka rabbii namatti jibbutti sun hojjetinaa. Kanaafuu wanni kun gaarii miti, jaagurratti hin tolu, jechatti hin tolu, gochatti hin tolu. Harkatu duubatti hidhuun egaa nadhoo takka nama hidha namni amma kana hidhee namni watwaata ishiin akkasitti watwaattu jecha ishiin jettu sanni kanarraa qabda wanni akkasii gaarii miti. Ilma intala namaa takka sitirirraa hibaasee qullaa gadhiisuu adduunyarra. Egaa namni tokko addunyaa irratti yoo ma'asiyaa hojjetee sheer godhe sheeriin kun isaaf ni deema, yoo ajiri ta'es ni bal'ataaf, yoo ma'asiyaa ta'eef ni bal'ataaf jechuu. Maaliif naman argin agarsiisaa, naman dhageen dhageessisaa karaa hunda deeme jechuu. Gaarii miti wanni kuni. Egaa rabbi irraa sinaa eegu, rabbi sinaa tissu, shamarran dargaggeessi keenya hundi keessanuu irraa of eegaa obboleeyyan keenya. Nasihaa addunyaa tanarraa ni galla, akhiraan akka nu dura jirtu yaaddadhaadha. Fayyaan keessan haa baay'atu, umriin keessan haa dheeratu. Dhaamsuma kanaan dhaamuu barbaade suuraa sanillee qabadhee dhufuu hin feene. Egaa fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.